السلام عليكم كم نجا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاميلي ورا أسبق جرام فولو قد أون دسانيتو اوكي توقفا ابا عبد الله اللي ياتو ست اللي عارقنا كانوا كيسه جالا مالف نوتنا مدرت نمر دبچون بينو نمدرت اللي نمر لولون بينو فكيسون بينو حاجه دندنيوت اكو بليتي تكتي اكنا ما كليسه بالبلانو سونتين قامان سي اركي توكوت اللي اكنا ما توتي سدوبتيس سدورتيس امبيني توكوت اللي اينو دراس كم دراس يرو كميتو دابنه بينا لولي بينا لكي اككون انت الأورومو راهم بريتو انت الأورومو سمدوغو غورتيلي بكا يسير ركاتي بكا خوبا جراتوت بكا نمك حساباتي يا ربي كيا ما كان نمود ميبي نمني علمي نما توكو ركو انا كنا قفا بيتي ركو غرتي جرينيا ادادا جرا وان ادادا كناف وبليتين تنيغدي تي اكمتي كنا وان كانت دراغا بت قسمتي اللي يسي ادا بولا كيس ركو بولا كيس سنت كيستي اكمتي سبني اوفي نمرو كوتيني لولا توري امو ورا غلطا سن كيسا ابامون اتو تسوكي ركون كبابا عبد الله لينوس ما بيو يشوفيني هوندا جالا امو اتي اكنت خلفتي وني وان كومي كينيلي akanu tinkaaf nu godu ati akana kolfite tabate isaan nama keessa si baasu tabasan tabatan akka ati media kana guddee deemtu barbaadan akka ati media bira darbanii bakkuma silaa jiraattu sanii lubbuu keetu akka ofirraa darbitu su godha akkamitti ati faati of ajjeesu irraa deebiti warra gartee aara jiru jira waan san hunda keessa dabartee akkatti teessee yaada kee wajjin dabarfattee خجلتي فتو قبضو جنجلتي فجيفتي قد خليسا سنبرة ترتي أكنو كل فخي أركون يعني والله الحمد لله رب العالمين إن جاء عمل لي ودا فيت سينجن thank you اوكي برصودا ولما كابيني كوي لوكو أبا عبد الله مي كوي وان دبدو جرادي فما أنا لا جراتية إيفا منا قداتي أنا يرو كمو dhiira caali miti yookaan dhiirri dhiisaa dhiirri fakkeenyaa fi qaama ofirraa qabu kan ofirraa qaban qaama dubartiin ofirraa qabdu ofirraa qabaniiti eebi dubartiidha barbaadan dhiirri dhibba keessaa paarsentii 95 dubartiin jirti tan eebiitii barbaadu dubartiin jechuudha tan eebiitii barbaadu ta'anaa tan akka malaayikaatitti akka isaaniitti haati faatee waan jannaa jentu haati faatee hin nyaattu haati faatee shaaworiin fudhattu haati faatee namaa waliin haasoftu haati faatee bakka تأكسين نلات تجرت كاليس أماني دادبو ماله يوزري كي يعني وكان مو فيك أكاونتي كوتيني ما نهون دا يلا جوين قدي كان كومنتي دان كيري بريسس كان كومنتي شري بريسس كيسا تو وروتا ندي آدن وروتا مالي يوكي يجلون وروتا مالي كي يجلون كنتما تاي لالا أوليا كنتما تاي وروتا كرا جوين قدي نجي فني كنت تاي تما چيسي نجي فتاتين تور تاي تما نجي wanni dhiifama naa godhaan isinii dhiise jedheefi addallee taanaan borullee taanaan an keessi kiyya qaamaa qalbiin tiyya na qulqullu qaamaa qalbiin tiyya na qulqullu wanna san waan takkaa miidiyaa kanarratti hin godhu jedhee rabbii kiyya proomisa seenne ofii kiyyaaf illee proomisa seenne miirri kiyya na jarjarsee asirra gatii godheef jechan ofii kiyyaa karaa isinii baase karaa isinii an baase san keessa isin yoo deemtan awwan isin irra kaaddu tokko hin jiru ija sababa qabdu handaarri dhahee jaamsa jirti oromoon ka karaa darbuu gahee garbuun gahee seegale ummata karaa maal goonuu jedhe kunoo jedhee ulee harka isin kaa'e yoo isin naan dhooftanan isin hin komadhu wanni dhiifame isin hin jedheef jechuudha isin hin komadhu waan barbaadda kana boodallee waan barbaadda yoo fiddan an dhiise kanuma boodallee wama barbaadda yoo fiddan an dhiisee jiru irraan kaa'edha isinitti isin dubbadhu maaf naan jettan isin jedhu gaafa garasi akkasii yoo tanteeti jira mana ebelu mana dabbaali mana jaalinsaa mana jaala ebelu jedhan aamiin aamiin malee guyyaa takka dubbadheen beekan waa hadhaa miti waa kalee miti waa yookaan kalees ajandaadhaan wal makattaniitiin kana taate jettanii gaffiddanii miti duruma haasa'e maa bar duruma kaafama bar arsii kan argee wali kaanaani yookaan akka wayititti akka nama tokkooti yoo waa dubbadha daabboon haadha faatee nu bira jirti jimmaa barsii wali kaanaan daabboon haadha faatee nu bira jirti kun ko yaalle no min waan hafamu miti jechuudha wanni promise isinii seenu maaliif naan jettanii osoo jenne naan jedhaati
gaafa gadi baate garuu itti hin gammaddan malee itti rifattaniidha qajeela. Itti gammaddan malee itti dhiifama kana lafaatti dandee maalaan dhiifama godhee jechuu keeti. Haa jedhanii jechuu kiyyaan haa jedhanii. Dhiifama godhaa jira amma Ramadaanni dhufeera rabbiin jira Ramadaana jara kanaa kana siigalinna Ramadaanni dhufe afoona lillahi yaa obboleessa rabbii afoona lillahi minaa waan jedhan muudii kanaa jira. No. Anlaali ani ammoo beedageeffadhu silaawotana hoola akkaawuntii tiktookii miliyoonaa miti miliyoona irratti nama waa qabu siigalee yoo xiqqaate namni 10,000 biloogii kana jala jira. Nama takka erga bilooguu eegale biloogii jalaa baasee hin beeku. Warroota na arrabsanii warroota eebiitii barbaadanii warroota kufaatiitii gammadanii kufaatiitii jala deeman hadhallee borullee iftaanillee anniifaman godhuufi itti fuufatanii. Allahu akbar. Giftii koo hojii kan inni nu qabnu butuudha. Rabbiin kun turatti dandee kana masuu danda'amallee amtaa keetii keerra. Anjii an gabbaru akka kiyyaatti anjii an gabbaru. Ana mana anjii an gabbaru. Amma kuullee Yuusuf tana ani fisii walitti hammeen anaaf kuullee Yuusuf garuu kaleessa gisee sinaa sooftu taa'ee ilaalaa ture jechuudha. Waliin dubbifnu waluma tuttunnaa walitti hammeen garuu taa'ee ilaalaa ture kaleessa gisee sinaa sooftu. Takkaa waan kiyya hamaa waan kiyya badaan dubban waan san irraa. Usuu an qabaadee yuun qabdu narraa jettee narraa mormaa turte jechuudha. Silaa sa'aatii ani miira hamaa fi waan badaa keessa jiru sanitti usuu ta'ee iyyuu kanarraa mormatu marti gisee gabbaatanii asirraa akka dhooftan ammoo ani ammallee kanaan itti fuufaa rabbiin hojii keessan isiniif haa kennu isiniin jedhaan malee waan biraa. Allahu akbar. Tokkoffaa ati ummata keenya sheekaa miti nuun jettu sheekaa miti. Follow godhaa warra asirra jiru kanniin. Namni tokko biyya lafaa irratti nama asabuu hin danda'u. Kan namaaf hisaaba kennu rabbii qofa. Rabbiin of gootanii lafa irratti aslan sataraa jedha akka amantii islaamaatti ijoollee keenya islaamaatu dadhabamtan dhageessanii dadhabamtan rabbi satari siin jedhe malee tuma waa argite gadi baas hin jenne tokko jedhe deebitanii mucaa kaa deddeebitan waan ta'eef fuuldura rabbiitti hojii babbareedaa hojjedhaaqa naa labaatee arrabsanu kana booddee hojii babbareedaa hojjetadhaa gaafa qiyaamaan hin nu dhufti hundi keessa warra qiyaamaa beeku warra rabbii nu duratti dhaachuu beeku gaafa sana anaaf isaa labaatee harka wal qabanii dhaabanna bahu suufiidhaan xiqqaaf ilaallaa jettee hojii keerraa yoo hojii gaarii qabaatteen kennita yoo qabaanne foon keerraa nu kennita dhumate amma nu daawaa akkanaa himu akka namni abootu hin jenne gochuudhaan nama natti dhiyaatu hunda maaliif arrabse bar usmeen nama raggatu mucaa kana garuu itti baay'iftan hin janateef amma nama raggatu ni jira dhiira miti humna qabdu si galee utuu dhiira ta'e rakkoon qabu asliitti duultanii masmiyaa illoo mamma hindoomi hin dhukkufata yoo ittiin duulamne anas na tuttuttanii amma yoon maqaan kootuu waamamin jekee ofiin kee baxabbati nama rabsi na godhaara amma ajandaa wayii natti barbaadaati na raggata sini eeyyameen jira sini galee suusii nutti gootan garuu isii dubartii akka taate hin dagatina maa jabaatte yoo ta'e amma rabbi haala baatee waa tokko sitti himee deemu wallaahi waan garaan na gubatuutu jira mucaan kun akkuma siin jetti carraan qabdu namarraa utuutti sixxanii mee warrumti ijibti jirtanu mee dhaqaa haala baatee keessa sii waan jiru bannaa taachuu irraa hubadhaani waan miidiyaa irra baate kolfitu tuun taane bataam tabaddalalechi ijoollummaa dhaqaate baddalamtee badalii guddaa nama qabdu ifee jedhii meemee keessaan bilbilii fi irraa hubadhu si galee nama zansiiftu bakka uumaa dhumtisi nama zansiiftu sanarratti immoo dubartiidha meetti si kaa warratti si kalookii gaafadhaa dhaqaate akkam yaati baatee biraan jedhaati gaafadhaa mbeettanuu nama uumamaan baddalame wal amma nube azanu bazasiisu si dhibne wanni goonu namni taraa wal garafaa nullee waraana barbaannaa warra duras qaabbatee daabboo dhufaa akkana dhufaa jedhee shaayii nu bichisiisee baranda jedhamteessisaa ture. Salaamu alaikum warahmatullahi yaada namatti deebaartanii gara laafoo fi gara laafa usmana mubaarakillee waa'ee waraana namni takkaa ramadaanoo. Ramadaanaa dubbatu achiin jiraatanii siyaasni carraa kennitanii qoyaamee irrammee dubbadhu. yeroo asii kaate mana nan bana kottu okay wanti an dubbadhu yoo jiraate welcome sin jennira dhafaatee baga nagaa deebite wanti xiqqoon beektaa hamaa fi gaarii nama beeksisisi galee nama si jaalatu nama si jibbullee beekteerta asirratti ramadaan kiyya dhiifama sii sirreessu dhiifama ajachamma wanti xiqqoon jette amma dhukkubni nama najjeebne dawaaf adawaa addaan namaa baafti jedhe maal jechuudha
Gese? Dhuga. Jawaab. Sanuma jechuu barbaade tasis. Kanaaf nama si jaalatullee agarte ani wanti siin jedhoo jiraate baay'illee haasa'uu hin danda'ullee akka namaa. Kanaaf wallaahi namaa kana rabbitu namaaf kenna. Jaalala namni siif qabu kana ammoo ati fudhachiisuu qabda. Kanaaf miidiyaan nu jibbisiisee ture. Welcome back sin jenna again. Ammaaf wanti dubbadullee baay'ee hin jiru. Kanaaf jabaadhu. Rabbi si haa jabeessu. Kana caalee ammoo akka jabaattee uummanni kana caalee si jaalatu ammoo abdii sirraa qabna. Wanti ta'amellee wanti hin taanellee maal akka daladullee maal akka dalaguu dandeettullee waan beeknullee hin jira. Namni baay'ee waa baay'ee haasa'uu danda'a. Kan ammoo nama badduu haasoftu ammoo gara nama si jaalatutu caala waan ta'eef gara suma osoo darsitee hunda isaayyuu akka Mubaarak jedhallee miira keessa seenee Mubaarakillee dubbataara akkuma amma jettee kana Rabbiif jettee osoo dhiiste maaliif kan si jaalatutu caala waan ta'eef osoo nama si jaalatu jecha kan hamaa sitti yaadellee kan waan kan kee waan badaa dubbataa turellee nama saniif jettee osoo dhiifte jaalala kana ammoo Rabbitu namaaf kenna. Ammallee Rabbiin kana caala siif haa kennu. Jabaadhu jabduu teennaa borullee iftaayilee si wajjin jirra si wajjin bareennaa si malee nutti hin tolu jechuu barbaada galatooma fudhadheera. Okay, Softanii taraa nu jala saanteen jalinaati haadha koo abbaan dhimmaa dhufee haadha faati anamma gara kootiin haadha faati obboleettii koo rakkoo keessa jiru gatiin beekuuf waan ati turte duraan gatii sirraa hubadheef akkati miskiina taate afaan malee keessaa waan qabne gatiin si beekuuf haadha faatee koo wallaahi billaahi nan rifadhe baay'ee rifadhe aga haadha koo tuqu ani immoo nama walitti qabachuuf aniyyi kottaa kunooti haadha faatee barbaadan miti jedhe malee wallaahi hamtuudhaaf hin dubbanne abootuudhaa jedhe obboleettii koo garaa keetiin onnee kee rabba akkanatti dhufee dhiifama si haadha Sifa foorti jennaan hundaafuu hin jedha. Sitti balleessin haadha koo hin qabu dhiifama si haa gaafatu dhufee uummata irratti siin jedhe ani si utuu sitti kun dhiifama siin jedhe man an wattaaddara keetii malee haadha faatee koo ani koo macarashaa kee eegaa jira rabbi nu haa jiraachisu macarashaa irraati kan kooti siin jedhaa jira ifaan ifatti nama 10,000 irratti xumurrii kee kooti. Okay, obboleessa kiyyaa dubbadhume biraatarii kiyya kana fooloo naa godhani guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa? Waalaikum salam warahmatullahi nagaa galata rabbi. Haadha faatee biraazarii ogguutu biraazaru makka kiyyaa karma kun rabbi ol nu barsiise kana moo akkam? No, tiruma garaa kiyya obboleessuun kooti. Maashaallah. Maashaallah tabarakallah wallahi akkuma warra kaanii kadir faamna amnin siyaara. Kiyyaa koo ana Mubaarak foolonaa deebisee jechumaan. Ayyee goonee. Wanni fooloo si deebisuuf hin jiru osoo argite mucaa makiinaa keessaa buutee fiida afaan cuqqaaladhu. Gara laafoo waltuun naa dhiifatti bro. Akka abbaatee mucaan nama akka obboleessattee bira dhaabattuu sanii mitinatu argee dhiisime. Ayyee waan deebiin beeku tole. Wallahi waan musiiba qabrii keessaa fir'aoon akkatti xuunchaa wanta argasitti bee fakkaata abbaate. Ani haadha faatee beekotte waa akkatta wallahi osoo argite. Gara laafoo. Oye. Gara laafoo meeroo takkatti dubbadha bannaa tokko. Baay'ee yaadoo keessa seenee baay'ee miidhameera. Akkasiin miidhamte kana caalee miidhameera. Dhugaa dubbachuu fi nama akkasii jaalannus hin qabnu hangafa kooti iddoo guddaa qabaa fi iddoo guddaan isii eegaa. Hamillee an argadhu caalii osoo isin argattee natti tola. Kana waan ta'eef obboleettii koo haizoo ansheersiin jedha. Waallee qabaadhee waallee sii godhuu baadhu iddoo gaarii akkatti geettuu fi namoota hamillee kee tuquudhaaf yookaan si qeeqanii asirratti miidiyaa kanarratti hafarsanii waa hundaa argaa jirra. Silkii irraa gadi hin bu'an waan bira miidiyaa kanarraa waan godhu tokko hin jiru. Ansima eeguu fi halkanii guyyaa miidiyaa yaalaa guyyaa tokko galee hin beekan. Dhugaa dubbachuu daqiiqaa tokko bilbila keessi kaadhee hin beekan amantanii amanuu baattanii jechuudha. Maafi nama si qeequu fi nama si jaalatu kasi faarseetu si qeequu baay'eedha. Hunda isaa hin beekta. Amshirsiin jedha hin beekta. Hundee irraa baate illee hin beekta. Waa hunda akkanatti wanni haasofnu hin jiru. Anu beeku nu beeka. Oromoon ammoo baay'ee si jaalatanii. Dhugaa dubbachuu fi namni baay'ee si jaalata argaa turre biyyaas parsentii 100 keessa namni si qeequ parsentii 15 hin ga'u. Dhugaa ammallee rabbi jaalala namaa kabajaa namaa rabbi si haa kennu.
namni guyyaa takka mana kan kee ol seenee jedhu ati hiyyeessa ati dadhabaadha ati wallaalaadha itti guyyaa tokkoon jenne bira dhaabatte haadha miskiinaa abbaa miskiinaa nyaachiftee obaaftee waa hunda gargaaraa turte namoota